Tole, ashamaa harka foone akkam jirtu nagaa keessanii galata waaqayyoo ani nagaa kooti isinis bakka jirtanitti baga nagaa taatanii nagaan hunduma keessaniif dacha haa ta'u jecha egaa amma yoonaatti maatii taatanii na hordofaa kan jirtan YouTube ko subscribe gochuudhaan like comment share gochuudhaan maatii taatanii na hordofaa kan jirtan asumarraan isin galateeffachuun barbaada. Ulfaadhaa fayyaataa galatoomaan isiniin jechuu barbaada. Ittaansuudhaan amma yoona maatii naaf hin ta'in kan jirtanii maatii waliif taanee wala gargaaruun dhaamsa kooti asumarraan amma yoonaatti viidiyoon ergaa qaba jedhee yookiis immoo hin fayyade jedhee kanan maxxansaa ture namoonni irraa barataniitu jedhee yaada hubattaniitu jedhee yaada. Maaliif namni tokko gaafa waa dubbatu waanuma namni tokko irraa hubata jedhamee yaadamuudha. Warra hojjechaa jirtanii karaa kamiin illee jabaadhaan isiniin jedha. Waan nama barsiisu irra jirtu, waan ergaa qabu irra jirtu waan ta'eef jechuudha. Akkasumas egaa viidiyoon koo har'aa dhimma mucayyoo hojjettu mana keessaa yookiin sarraatanyaa ijoollee lama ijoollee kichuu lama takkaatti fixxe rakkoon ishee maali kan jedhudha. Akka isheen egaa ijoollee kana lamaan bakka tokkotti miidhaa guddaa miidhaa deebi'uu hin dandeenye kan ilmoo namaatu hin taane bineensa daggalaa garaa raasu kan isheen hojjette hunduma keenyaaf gadda ta'ee jira. Dhugaa dubbachuudhaaf lammii keenya hataatu daa'imni suni lammii keenya hin ta'ini wanti beekamaan hin jiru. Garuu Itoophiyaa dhiisaatii gochi mucayyoon yookiis hojjettuun mana keessaa daa'imman kana irratti goote gocha balaaleffatamaadhaaf jibbisiisaa dhala namaa irratti godhamuu kan hin qabnedha. Egaa waaqayyo asumarraan abbaa fi haadha firoottan daa'imman sanaatiif jajjabina haa kennuun dhaamsa keenyadha. Garuu ani isarratti namoonni baay'een nuursanii hojjettuun mana keessaa daa'imman bakka tokkotti qaltee tokko huutee tokko qaltee ajjeeste jedhanii balaaleffannaa guddaarra jiru jechuudha. Kaan isaanii akkuma argitan sooshaal miidiyaa irraa warreen mana keessaa hojjetoota qabanii maal jedhanii maxxansu yoo jettanii hojjettuun mana keessaa eessa akka dhufte maal akka taate dudduuba ishee qoradha gaafa mana keessa kaattan jedhaniitu namoonni baay'een namoonni gurguddaadha nuti jennu yaada gaarii qabu kan nuti jennu akkas jedhanii maxxansu nan arga jechuudha. Ani immoo faallaa jaraan haasaa akkamittan faallaa jaraa haasaa kan isaan jedhan kun iddootti sirrii ta'e qaba iddootti dogoggora ta'es hin qaba. Orma mitiitii gaafa miidhame halagaa mitiitii dhiigni keenya obboleettiin keenya obboleessi keenya abbaan keenya iyyuu nuuf hin ilu. Maaliif abbaaf ilmi kan wal ajjeesan maaliif haatiif intalli kan wal miidhan gaafa wal miidhuun ga'e namni eenyuuf iyyuu hin ilu jechuudha. Duraan dursa maaltu ta'uu qaba? Sarraatanyaa filatanii mana keessa kaachuu yookiis hojjettuu mana keessa filatanii mana keessa kaachuun kuni gaarii ta'eetu jiru. Garuu rakkoon guddaan mucayyoon yookiis sarraatanyaan yookiis hojjettuun mana keessaa ergaan takkaatti waan jibbisiisaa waan suukanneessaa kana hojjette rakkoon ishee maali kan jedhudha. Yaanni waan qabadhee dhufe rakkoon ishee maali? Maaltu ishee mudateetu gocha fokkisaa akkasii daa'imman kanarratti hojjette? Dhalli namaa dandeettii yaaduu qaba. Dhalli namaa nama waan ta'eef namummaa qofaadhaaf iyyuu waan hedduu suukanneeffata yookiis waan jibbisiisaa akkasii hin godhu. Namni kan inni kana godhu akka ilaalcha koottis ta'e akka ilaalcha keessanitti yoo sammuun isaa tuqame qofaadha. Namni sammuun isaa tuqamaan riilii nama najjeesaa nama qaama kan biraa dhiisaati ofii isaa iyyuu najjeesa. Namoota sammuun isaanii tuqame ilaalaa daandiirra maal akka isaan godhan biqiltoota adda addaa fuudhanii nyaatu wantoota hin barbaachisne hojjetu qullaa isaanii uffata ofirraa shaaranii qullaa isaanii bakkee keessa deemu of ajjeesuudhaaf yaalii hedduu godhu jechuudha. Sababni isaanii hin tuqaman sammuun isaanii nama najjeesu waan qabatamaatti ani beeku maraatuu haadha isaa gadi gombisee qalee arge nan beeka jechuudha. Kun maaliifii hin maraate jechuudha. Intalti yookiis hojjettuun yookiin sarraatanyaan akkasitti daa'imman wal faana cafacafte kun sammuun ishee nagaadha. Tarii sammuun ishee nagaa ta'uu dhiisuu danda'a. Achi as dhumni sammuu ishee miidhe immoo maali kan jedhuu fi dhiifama naaf haa godhanii eenyumti keessan kan beektan
hojjechiifattoonni Itoophiyaa keessumaa jechuudha. Hojjettuu mana keessaatiif mirga namummaa hin kennaniif. Mindaa isaan kennaniif yookaas mindaa isaan kaffalaniif 500 hanga 1,000ti. Kunumti yoo fuudhanii mindaa isaanii kennanii fi akka waan du'anii wayitti lakkaa'u. Kanuma dhiistee fi hojjettuun mana keessaa otuu tola hojjettee fi barbaadu. Mirga namummaa hin qaban. Nama baay'eedha kan hojjettoota isaanii mana keessatti akka malee rukutanii yeroo baay'ee akka garbaatti gurra keessa kabalanii gurra keessaa dhiignotu coccobuu kan hojjechiifatan. Mana yaalaallee kan hin geessine. Gochoota fokkisaa suukanneessaa irratti kan hojjetan nama hedduudha lakkoofsaan lakkaa'amanii kan hin fidnedha. Rakkoon daa'ima kana hanga kana qaluu geessise sararatanyaa yookiis hojjettuu kana akka ani ibse nama teenyee ilaallu miti. Namoonni tokko ofii baduun filatu. Waaqayyoo gatii konaaf kaffalu jedhanii gatii isaanii waaqarraa eeggatu. Namoonni tokko immoo namni uumamaan walqixa miti. Haaloo baafachuu barbaadu. Ani maaliifan miidhama? Ani maafan harka isheetti akkas ta'a? Ani maafan qoonqoodhaan miidhama? Otuu qabdu anaan maaliif ijoollee ishee gaditti na laalti? Kan jedhan immoo ofii miidhamuu didanii kunoo akka hojjettuu kana haaloo maatii isaanii bahuudhaaf jecha iddoo tokkotti miidhaa guddaa ulfaata akkasii gurra namaatti kan hin tolle dhaga'uudhaaf illee gocha akkasii geessisu. Gaafa amma sooshaal miidiyaa irratti hojjettuu mana keessaaf illee kaawwannaa jedhanii ani na ajaa'iban warreen akkas jedhan namoota gurguddaadha. Even artistoota baay'een isaanii dhugaa isaa isinitti himuudhaaf akkasumatti dubbiin dhalli namaa dhaluma namaati. Filatanii kaawwachootu hin taane hojjettoota mana keessaa akka obboleessa ofiitti, akka obboleettii ofiitti, akka maatii ofiitti yoo danda'ame waan ofii nyaatan otuu nyaachisanii, yoo danda'ame waan ofii uffatanii otuu uffisanii, akka dhala isaaniitti otuu ilaalanii. Dhalli namaa dhala namaati. Dhalli namaa namarraa dhufe. Sababuma nama ta'e qofaafiyyuu ni yaada. Balleessaa guddaa hammana kana ga'u namarratti hin hojjetu walumaa galatti jechuudha. Rakkoon inni guddaaf inni cimaan hojjettuun mana keessaa balaa akkasii kan geessiste sammuu tuqanii warri ishee hojjechiifatan mana keessaa tarii miindaa isheetti hin kennan ta'a, tarii akka malee reebuudhaan ta'a. Waan guddaa irratti hojjetanii jennaan sababa isaan dadhabdeef, sababa humnaan yookiis tooftaadhaan isaan miidhuu dadhabdeef daa'imman isaanii iddoo tokkotti mulluu goote. Waan fokkisaa jechuudha. Waan fokkisaadha kun. Waan balaaleffatamuu qabudha kun. Akka kootti dhaamse ani warra mana keessa hojjettoota qabaniif dhaamu miindaa isaanii utuu kennaniifi dhugaadha ijuma namummaatiin utuu ilaalanii miidhaan amma kana ga'u hin dhufu. Kana qofaa miti yeroo darbe naannoo Oromiyaa keessatti waan ta'e dhageessaniitu jedhee yaada namoonni nageenya tarii dhaga'uu dandeessu amma. Haadha deessee ciistu hojjettuun mana keessaa jechuudha. Haadha deessee da'umsarra jirtu reefuu deessee ilmoof jalaa qabdu bakka tokkotti ilmoo ishee wajjin haadha deessuu fi ilmoo walirratti miite lubbuu baaste jechuudha. Kana maaltu geessise? Ilaalcha isaan dura qabaniittu hojjettoota mana keessaa mirga namummaa isaanii dhiibuudhaan akka namaatti yaadu, akka namaatti hojjechuu danda'u, sammuun isaanii teekinooloojii ammayyaatiin akka namaatti jijjiiramuu danda'a jechuu dhiisaniitu hojjechiifattoonni akka garbaatti ilaalu. Yeroo kana immoo namni akka garbaatti namaaf ergamu hin jiru. Rakkinaafidha. Eenyuyyuu mana namaa keessa kan jiraatu. Fakkeenyaaf amma baay'een keenya gola arabaa keessa jirra. Gadi baanee galata hin jennu isaanii ni mannu malee araboota kanaa namni tokko guyyaa tokko galata isaanii nuuf ta'aniiru, nu fayyadaniiru hin jiru malee dhugaa dubbachuudhaaf iddootti nu fayyadan hin jiru. Maatiin amma keessa jiru akka mataa kootti akka dhala isaaniitti na laalu lubbuun koo akka isaan biratti miidhamtu hin barbaadanii dafqii koo kan isaanii naaf hin kennanii kan isaanii 5 saantiimiin ittiin dabarsan malee kan koos akka 5 saantiimiin itti darbu hin barbaadan. Ilaalaa dhaluma namaa sababa ta'aniifidha. Lammii koo miti arabootadha isaan. Guyyaa tokko mataan na dhukkubsatee akka lubbuun koo lafa kanarraa isaan biratti darbu immoo gonkumaa hin barbaadan. Kana maaltu godhe? Nama sababa ta'aniif jechuudha. Ilaalcha namummaa. Kanan nyaadhu isaanii wajjinan nyaadhaa. Kanan dhugu isaanii wajjinan dhugaa.
Kanan uffadhu ofii uffatanii yuun ofirraa baasanii naa kennu. Isuma ofii uffatanii ofii isaaniif hin taane. Kun ilaalcha namummaatidha. Galata hin jennu malee nuti jechuudha. Lammiin keenya Itoophiyaan immoo isa kana hin beekan. Keessumaa dubartoonni Itoophiyaa xiqqoo yaaduu hin danda'an. Carraan hojjettuu mana koo kanaa ga'e otoo ana ga'eera ta'e ana akkaman ta'a otuu jedhanii. Dhala nuuf jalaa qaba bor dhalli koo waan isheen taatu hin beeku otuu jedhanii. Miindaatti walii galan. Walii galtee miindaa isaanii otuu ji'aan kennaniifi. Amma mee baay'een keenya biyya Arabaa keessatti tiktookii kanarraa caaffarraa, feesbuukii kanarraa caaffarraa, yuutuubiirraa caaffarraa, sooshaal miidiyaa tokko nuuf jiru. Intarneetii akka bishaaniitti irra oolla jechuudha. Mee Itoophiyaa keessaa hojjetoota mana keessaa mirguma namummaan isaanii kabajamee fi feesbuuka qaban qabu dhugaa dubbachuudhaaf akka garabaatti ilaalamu jechuudha. Kan isaan hojjetanii harka isaaniitiin hojjetu. Meeshaan ammayyaallee jiraatee uffata laawunderiin hin jiru, harkaan uffata miicuu, saayitii 24 gugguufuu. Nan beekan hojjetoota mataa isaanii keessa ciniin harcaa, injiraan harcaa, haala furdisaa keessattuu jiran saayitii 24 hojjechaa. Kaba lama gurra keessaa asii gadee roobaa, malaan asii gadee roobaa, dhiigni asii gadee roobaa mana keessatti gidiraa ulfaataan mallee argisiisan. Nuti warri biyya Arabaa kanaa hamma isaanii kan hin taane baay'eetu jiru jechuudha. Piliis yoo na dhaggeeffattaniif yaa warra mana keessaa hojjetoota qabdanii ijoollee keessanitti akka balaan hin dhumnetti, isin irratti akka balaan hin dhumnetti, gaafa balaan dhufe akkasitti boo'uu keessanirra. Gaafa balaan qaqqabe akkasitti yaaduudhaan mar'umaan isin cirmuurra dursaatii maal hojjetoota keessanii bakka kennaa. Miindaa gaarii isin argattanii keessaa isaaniiyyuu qabu. Sin gargaaruudhaan, nyaata siniif gochuudhaan, daa'ima keessan sinii qabuudhaan, daa'ima keessan har'aa bor firri keessan siniif hin qabu. Dursa iddoo kennaafi kabajaa namuma waan ta'aniif dhugaan siniin jedha. Namuma waan ta'aniif kabajaa ilaalcha kennaafi namni nama waan ta'eef. Namni otuu sin harka haala gaariitiin nyaatu, otuu sin harka haala gaariitiin dhuguu, otuu sin harkaa gargaaramuu deebi'e sin harkaa fuudhee nyaatee ka'e isin hin nyaatu. Yoo isin nyaate immoo gatii keessan kan isinii kaffalu nama akka koof akka keessaniitu hin taane waaqayyoodha jechuudha. Mucayyoon amma ergaan takkaatti daa'imman kanarratti miidhaa ulfaataa amma kana geessiste amma tuutti dhiyaatanii gaaffii gaafataniiti maaltu si mudateedhaniiti sababa gahaa qabaachuu dandeessi. Garuu wanti fokkisaan isheen hojjette yaaduu dadhabde. Daa'imman kana iddoo tokkotti fixxee mootummaatti hidhattee harka ishee malaatte miidhaa daa'imman sana lubbuudhaan manatti gattee baddee dhattee harka ishee mootummaa qabsiistee gatii dafqa isheeti yoo ta'e miidhaa maatiin sun isheerraan gahaa jiran illee yoo ta'e utuu dhattee mootummaan akka ishee qaqqabu beekti kunoo miidhaa guddaa akkasii yoo qaqqabsiistee dhattee mootummaatti harka kennatteetti maal ta'a daa'imman sana utuu hin miidhin deemtee qaama poolisiitiin hojjechiifattoonni koo akkasina godhaniiru. Miidhaa ulfaata hamma kana ga'uunarraan ga'aniiru. Qaamni mootummaa naaf birmadhaa seera jala naa oolchaa yoo jette waaqayyos isheen gatu dafqa isheen ganuu seera jala isheedhaaf oolchu jechuudha. Isheen garuu lubbuu miitee kaatee dhattee kan nama kan biraa baastee kan ishee lubbuu ishee oolfachuuf immoo harka mootummaa jala of galchite. Dogongora isheen hojjettedha jechuudha. Waan xiqqaa tokko sirreessuu dandeesse jechuudha. Jara sana harka mootummaa keessa galfachuu dandeesse jechuudha. Otuu namni isheetti hin gaddin, otuu waaqayyoos isheetti hin gaddin, karaa salphaadhaa fi karaa salphaa ta'een dafqa ishee mootummaan irraa fuudhee fi yoo birrii isheetii ta'e, yoo ilaalcha fokkisaa qabuuf maatiin sun ta'ellee waan karaa seeraa sirrahuu danda'udha. Wanti nama dhibu kan akkas goote kuni lubbuu baastee dhattee lubbuu ishee oolfatteetti. Egaa waaqayyo hafaratu dhugaa dubbachuudhaaf wantichi waan baay'ee fokkisaaf jibbisiisaadha. Nuti hin beeknu afaaniin dabaa murteessuu malee jechuudha. Kanaaf hojjetoota filadhaa mana keessa galfadhaa utuu hin taane hojjetoota keessan akka obboleettii keessanii, akka haadha keessanii, akka fira keessaniitti ilaalaa ulfina kennaa fi carraan isaan qaqqabe boru dhala keessan qaqqabuu danda'a.
lubbuudhumaanuu sin qaqqabuu danda'aadhaan dhaamsa kootii ulfaadhaa fayyaa ta'a amma viidiyoo